Ashama akkam jirtu ji'oota lamaan darban keessa dhaabbanni fayyaa addunyaa dhibee HIV ittisuuf kan fayyadu dawaa tokko approve godhee ture. Dawaan kun immoo kan inni yeroo sana sodaatame gatiinsaa baay'ee ol ka'aa ture. Gara doolaara 28,000 barbaachisa waggaatti. Haa ta'u malee guyyaa sadiin dura waliigaltee dhaabbata paartinarshiippii adda addaa waliin taasifameen gatii gadi bu'aadhaan akka inni biyyoota galii gadaanaa qaban keessatti dhiyaatu taasifameera. Mee dawaan HIV ittisu kan gatii salphaan dhiyaachuuf jedhu kun maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akkuma nama jedhee dawaa lenacapavir jedhu waggaatti yeroo lama kan marfeedhaan fudhatamu HIV ittisuuf akka oolu approve godheera yookaan eeyyama kenneera jechuudha. Waggaatti yeroo lama kan marfeedhaan fudhatamu recommend godheera. Kunis mala ittisa dhibee kanaa kanaan dura turan kanaan dura yeroo nam tokko carraa dhibee HIVf saaxilamuuf fakkeenyaaf marfee of waraanu qoricha kan ji'a tokkooffaa liqimfamutu kennama. Isa kana ni hambisa jechuudha. Marfee waggaatti yeroo lama marfee fudhachuudhaan dhibee kana ofirraa ittisuun ni danda'ama jechuudha. Isa sana ni hambisa jechuudha. Dawaan kun akka vaayirasiin kun walirra ittisa waan taaseef pirootinii vaayirasii kanaa inhibiit gochuudhaan akka vaayirasiin kun sirriitti walirra ittisuu waan ta'eef akkaataan itti hojjetu akka dhibee kanaan hin qabamne qofa osoo hin ta'in namoota kanaan dura dhibee kana qaban qoricha adda addaa HIVf kennaman kan wajjin wal baranii rizistaant ta'aniifillee ni kennama jechuudha. Kanaaf akka piroofiilaaksii ittisuufis ni kennama namoota HIV hin qabamneefis akkasumas kanneen qabamaniifis yoo isaan qoricha adda addaa wajjin wal baran akka vaayirasiin kun waliin horre xiqqeessa waan ta'eef isaaniifis kennamuu kan danda'udha. Dawaan kun egaa waggaatti yeroo lama fudhatamnaan dandeettiin dhibee kana ittisuusaa hanga persentaa 100 kan gahuu danda'udha jechuudha. Persentaa 96 hanga 100 kan gahuu danda'udha. Akkuma beektan egaa bara faranjootaa darbee 2024 jechuudha. Waggaa sana bara sana keessatti qofa namoota miliyoona 1.3 HIVdhaan qabame namoota 600,000 ol ta'aniit immoo dhibee kanaan du'eera. Kun egaa baay'eedha jechuudha. Waggaatti namni miliyoona 1.3 dhibee kanaan qabamu. Dawaan amma dhufe kun ittisa dhibee kanaa keessatti gahee guddaa kan taphatuu fi addatti immoo shamarran daldala walqunnamtii saalaa irratti bobba'an dhiirota dhiira waliin walqunnamtii saalaa raawwatan homosekshuwaal jechuudha. Namoota qorichoota adda addaa abiyuuz godhan diraag abiyuuzalii karaa hidda dhiigaadhaan kanneen abiyuuz godhaniif hedduu gargaara jedhamee yaadama. Dawaa kana egaa kan baay'ee rakkisaa ta'e yeroo appiruuf ta'e jechuudha. Ji'a 3 dura yeroo appiruuf ta'u kan baay'ee yaaddeessaa ta'e biyyoota hiyyeessa keessatti akkamiin argamuu danda'aadha. Sababni isaas waggaatti hanga doolaara 28,000 barbaada. Kan ammoo namni bitachuu danda'u hin jiru jechuudha akka biyya keenyaatti. Amma garuu guyyoota 3 dura walgahii Kigaalitti taasifameen Rwaandaa keessatti Clinton Healthy Care or Clinton Healthy Access Initiative, Gates Foundation kan jedhaman dhaabbanni adda addaa itti hirmaachuudhaan akka dawaan kun biyyoota hiyyeessa keessatti gatii gad bu'aadhaan hanga doolaara 40tti gad bu'aadhaan akka inni dhiyaatu taasisaniiru. Akkaataa waliigaltee ammarra gahameen gatiin dawaa kanaa doolaara 40 gadi akka bu'u taasifameera. Kun biyyoota hiyyeessa qofa keessatti dhagaa. Kanaaf hanga bara 2027tti dawaan kun gatiin isaa hir'atee biyyoota galii gadi aanaa fi giddu galeessa qaban 120 keessatti ni raabsama jedhamee eegama. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman dawaa kana akka argatanis waggoota lamaan dhufu keessatti karoorfameera jechuudha. Kun egaa dawaan kun dhibee kan ni ittisa waggaatti yeroo lama fudhatamnaan akka dhibee kanaan hin qabamne akkasumas namoota kanaan dura immoo dhibee kanaan qabamanii qoricha fudhatan yoo qoricha sana liqimsuu hin danda'an ta'e yoo qoricha adda addaa liqimsan wajjin dhibeen sun wal bareera ta'e ni gargaara jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii.